shakkamaadha jechaadha uummanni Oromoodha. Lolli hin barbaachisu jechaadha. Waraanni hin barbaachisu jechaadha. Humna kana akkasumatti yoo moggeessine yookiin immoo dantaa Oromoo hin eegu jennee yoo akkasitti qabnee dhiisne rakkoo Oromoo kana furuu danda'a. Isaanis walii tumsineeti Itoophiyaa kana jiraachifna. Okay, mootummaan ammaa kun nuu tahee jira. Kanaafuu isin warri agartee mootummaa kana falmitan kun sirrii miti jedha. Gaaffii sabichaas deebisuu kan danda'u jaarmiyaan kan biraa hin jiru. Kanaafuu sirna kana tumsuu qabna jedhanii kanneen kaasan ni jiru. Amma Oromoo keessallee maaltu dhufaara yaada Izeemaattu afaan Oromootti hiikamee nutti himamaa. Yoo sabni Oromoo Itoophiyaan biyya tiyya jedhee fudhate Itoophiyaa keessa hojii jiraachuu. Oromoo keessatti sabboonummaan Oromoodha sadarkaa silaa nu barbaannu irraa ammallee hin geenye akka argutti. Kana booda qabsoon akka sabaatti geggeeffamu hin jiru qabsoo gitaa ta'eeraa kan jedhu ni kaasu namoonni gariin keessumaa yeroo dhiyootii asii yaadonni kun ni ka'u. Qabsoo gitaa yeroo jedhanii qabsoo qabeenya horachuu, qabsoo badhaadhinaa jechuun qabsoo gita dureeyyii fi gita gara gadii jiranii warra akkasii malee qabsoon sabaa akka sabaatti gaaffiin sabaa hin jiru jedhanii kan kaasan ni jiru. Gama biraatiin immoo mootummaa amma jiru kanaan alatti yookiin immoo sirna mootummaa amma jiruutiin alatti kan gaaffii Oromoo deebisuu danda'u hin jiru. Filannoon kan biraan hin jiru jedhanii kan kaasan jiru. Filannoon kan biraa mootummaa kanaan alatti hin jiru jedhanii kan kaasan ni jiru. Wantoota nama kaase kana walitti qabsiistanii akkamitti naa deebistu qabsoon sabaa dhumatee qabsoo gitaatu jira kan jedhuu fi jaarmiyaaleen Oromoo laaffachuuf sagaleen Oromoo faffaca'uu fi filannoon kan biraa hin jiru sirna kana tumsuutiin alatti kanneen jedhan kana. Baay'ee galatoomi. I think gaaffiin duraa gaaffiin sabummaa xumurameera isa jedhu sani. Jechaan gaaffii sabummaa inni jedhu illee xiqqoo ishii dogoggora of keessaa ni qaba. Gaaffiin Oromoo gaaffii sabummaa qofa miti gaaffii sirna gabroonfataa ofirraa kaasuuti. Gaaffii sabummaa gaafa jedhan yaada ihaappaa fi yaada ma'isoonfaatu itti dabalamee dhufuu danda'a. Maal jechuudha dubbiin? Itoophiyaa keessa cunqursaan sabaa ni jira. Garuu immoo kolonializimiin yookaan immoo sirni gabroonfataa hin jiru kan jedhu san impilaay godhuu danda'a. Kana jechuun maal inni biyya takka keessa wajji jiraachuu irratti waliigallee irra garuu immoo akkasuu tahee walqixxummaan sabaa hin jiru akka jechuuti jechaadha. Sun sirni kolonializimiitiin waliin fakkaatu. Na hubadhu sirriitti waan jechaa jiru. So biyya tokko keessa saboonni adda addaa jiraachuu danda'u. Ammootuyyuu biyya tokko keessa jiraachuu irratti waliigaltii qabu. Tokko tokkoon gabroonfatame yookaan immoo biyya kiyya mootummaan kiyya diigame jedhee yaadu. So akkas tahee to some extent yaadni biyya tokko ta'uudhaan jira ammoo cunqursaan hawaasaallee sabaallee akkasuma jira akka jechuuti. The whole point it doesn't fit into colonial equation. Tokko guddaan kana. Akkuma duratti jennee Itoophiyaan impaayera jechaan immoo koloniyaalii yoo ibsine in fact ka caalaa kolonializimii caalaa olaanaatiyyuu. The highest stage almost jechuu dandeenya jechaadha. Hammeenyi isa. So kanaaf namni impaayerummaa Itoophiyaa hin waakkanne biyyi Oromoo kolonaayiz ta'uu waakkachuu hin danda'u jechaadha because it's factual. Yookaan impaayerummaa isii waakkachuu qabdu. So gaaffiin Oromoo in fact gaaffii sabummaa qofattuu gad xiqqaachuu hin danda'u jechaadhaaf kana kaasa. Warra akka Tigreetiif Amaaraa fakkeenyaaf bara dheeraadhaaf akka sabaattis akka maalittis naannoo tokko hojii jiraanneerraa seenaan keenyas tokko nuti obboleeyyanii afaan keenyas amantiin keenyas wal fakkaataa samitiikiidhaa maaliidhaa nuti sanyii warra hundaati jedhanii wajjin dubbataa turaniiru isaan fakkeenyaaf gaaffii sabummaa qabnaa jechuu danda'u ta'a. Because they trace the same history. Genealogy tokko qabnaa seenaan keenyas tokko amantii keenyas wal fakkaataa hordofaa turre irraa hawaasatti uummata tokko ammoo cunqursaan gisa tokko haga tokko kan Amaaraa fakkeenyaa fi Tigree cunqurseeraa kana walqixxummaa nu barbaannoo jedhan kan jiraa baay'ee fakkaachuu mala. Or even including Eritrea because Semitic jedha sunis. Kan Oromootii fi sabaaf sablammoonni impaayeratti san keessatti cunqurfamanii kan biroo garuu kanaan adda jechaadha.
So gaafiin Oromoo gaafii dhimma kolonializimiiti. Isaan wal fakkaata. Gaafiin sun gaafni inni xumurame jedhamu gaafa hawaasichi sirna kolonializimii keessa ture mootummaa ofii qabaate biyya walabaa qabaate mootummaa birmaduu qabaate diinagdee ofii to'ate sadarkaa addunyaatitti miseensa jaarmoota yookaan ammoo mootummaa gamtoomanii ta'e. So the Oromo question is not answered. Hin deebine. Ta'eera Oromoon amma miseensa mootummoota gamtoomanii ta'eera. Achi ga'uu dhiisii federeeshinii keessatti halkanii guyyaa ajjeefamaan jiru maqaa federeeshiniitiin. Gaafii kanayyuu kaasuu hin dandeettan jedhamee itti dhaadatamaan jiru hin deebine. Wallagga keessatti Oromoon buqqa'an jiru Walloo keessatti akka barbaadan Ramadaana yeroo Ramadaanaa eeggatanii humni ofii isaatii wal qindeessa akka barbaadan Oromoo ajjeesaan jiru tumaan jiru buqqisaan jiru. Tuulama keessatti dharraadhaa fi naannoo sanitti wanti ta'aa bahee maaliin ajjeesaan jiru Karrayyuu keessatti maaltu ta'e Harargee keessatti maal ta'aa jira Baaleen keessatti Boorana keessatti gaafiin uummata Oromoo deebi'eera nothing is answered hin deebine. Biyya Oromoo har'allee akkuma kaleessaatti akka barbaadanitti wararaa jiran Oromoon akka sabaatitti buqqa'aa jira eenyummaan isaa tuffatamaa jira sabboonummaan isaa akka cabu akka xiqqaatu akka gatiin qabaanne irratti ololamaara. Otoo deebiin Oromoo deebi'ee jiraatee kun hundumtuu hin ta'u. Mootummaa walabaa bilisa biyya walabaa otoo qabaatee otoo dhimma ofii dantaa ofii to'ata ta'ee dhiibbaa godhamu kan hundumaa ofirraa kaasee akkuma saboota biroo mootummaan isaas addunyaatti beekameet yeroo rakkoon irra ga'u sadarkaa addunyaatti security council dhimma Oromoo irraa dubbata jechaadha silaa. Maaf hin dubbatamne? Maaf yeroo uummanni Oromoo akkanatti dararamu buqqa'u hin dubbatamne? Because we have no any representation. Recognition hin qabnu fudhatama hin qabu keenya kuni maqaadhuma Itoophiyaatiin achi jalatti hacuucamaa irraa so gaafiin Oromoo akka gamtaatitti hin deebine. Waa'een afaan isaan deebine impaayarattiin irrallee afaan Amaaraatiin yoo ta'e malee hojjechuu hin dandeettu siin jetti. Maqaadhaaf naannootti hojjetta jedhaniiru garuu warrummaan immoo tuyyuu naannoo sana Oromiyaa bulchan afaan Oromootuun barreessuu hin danda'an gariin isaanii. Afaan Amaaraatiin haasa'u. Dirqama tahee seera tahee bakka garitti haa barreessan malee afaanuma Oromootu warra qajeelatti shaakaluu hin dandeenye gariin isaanii. Maaliif? Oromootu normal representation waan uummata nama isaatiif ta'u nama sabboonummaa qabu bakka buufachuu hin danda'u. Warra ayyaalallattummaadhaan guutame kan uummata biyya saamuu keessatti hirmaatutu maqaa onnaatiin achi keessa hirmaataa jira waan ta'eef Oromoon har'allee nama isa bakka bu'u ka qajeelaan arganne jechaadha. Hin deebine gaafiin afaanii hin deebine gaafiin seenaa hin deebine har'as seenaan Oromoo akkuma duratti kaasee seenaa qeenxee jedhee tuffatamaa arrabsamaa. Sirumayyuu warra nama biraallee fixee nuuyyuu warra agartee impaayaratti ijaaruu keessatti hirmaata keessaa tokko warra harkaa fi miila nama cire keessaa nu'uu tokko jedhamee seenaa Oromootittuu xuriin dibamuu yaalamaara jechaadha. Xuriin waan uummanni kun hin qabne seenaa isaa keessatti hin jirre. So hin deebi'e inni jedhu kun dhara. Gara qabeenyaatiin yoo ilaalte Oromoon har'allee akkuma biyya keessatti hiyyeessa. Uummata nama biraatiif biyya kennuudhaaf jecha Baaleen keessaa nama buqqisan argaa jirta. Naannoo Finfinneetii waan adda addaatiin uummata Oromoo buqqisaa jiran naannolee birootitti illee akkasumas namni Oromoo buqqa. Kun maqaa investimentiitiin ta'uu danda'a. Warri agartee bakka kanatti investi godhu abbaa biraati. Oromoon qabeenya hin qabu saamameera hiyyeessa. Inni investi gochuu hin danda'u. Nama biraattu biyya Oromootirraa maqaa investimentiin sooramaa jira. Hegereefillee diinni keenya qanani'aa jira jechaadha. Hegereefillee. Qabeenya horataa jira, guddataa jira, jabaataa jira, kasaamu biyya keenya irraa iyyee humna immoo horataa jira, nurrattuuf qopheessaa jira. Charchiilee adda addaa keessatti kan namni martuu nu ijaan argaa jiru warri nu malee abbaan biraan jiru jedhu kun wattaaddara ofii leenjifatee akka barbaade nama godhaara. Soode gaafiin Oromoo deebi'eera hin deebine. Sabboonummaan Oromoo akkuma dura sin jedhe kan irra duulamee akka malee cabsamuuf yaalamaa jira. Har'as Oromiyaan to'annoo Oromoo keessa harkatti hin jirtu. Wallos har'allee nama biraa jedhamtee Mamaartii Raayyaa nama biraa jedhamee Eramaara. Matakkal nama biraa jedhamee Eramaara. Magaalaaleen Oromiyaa ta'u Oromiyaa jedhamaa jira. Still otoo gaafiin Oromoo deebi'ee kun hundum jiraatu. Gaafni kun deebi'ee jennu gaafa Oromoon mootummaa isaa qabaate walaba ta'ee daangaa ofii to'ate humna waraanaa daangaa san ittisu qabaate mootummaa sabaan filamu mootummaa saba Oromoo malee abbaan biraa ajajuu hin dandeenye. Maqaa federaalaatiin ta'e maqaa maaliitiin ajajuu hin dandeenye gaafa Oromoon qabaate qofa gaafiin Oromoo deebi'ee jechuu dandeenya. So akka sabaatitti lammaffaa
gaafii nam tokkeeti. Qabsoon Oromoo dhimma sabaati irratti dhimma decolonization irratti xiyyeeffata yeroo jennu gaafiin nam tokkis achi keessa jira. Gaafii sabaa tahee gaafii decolonization tahee gaafiin nama dhuunfaa hin dabalanne tokkichuu hin jiru. Maaliif? Akka hawaasaatti nam tokkee hawaasichaattu dararaa keessa jira. Afaan isaatiin dubbachuu hin danda'u. Afaan ka hawaasa haa ta'u malee akka nam tokkeetti rakkoo qaba jechaadha. Afaan nam tokko dubbachuu afaan ka hawaasa haa ta'u kophatti hin qabu namni tokko. Waliin qaba. Yoo afaan dubbachuu dadhabeennis dararaa keessa jira. Qabeenya horachuu hin danda'u. Akka sabaatitti saamameera, akka dhuunfaatti saamameera. So saamicha dhuunfaan uummata irratti gaggeeffamus, saamicha hawaasa bal'aa irratti gaggeeffamus, saamicha dhuunfaas falmata. That is the whole purpose of national liberation struggle. Kan gamta yookaan ammoo kan waloo mirga waloo qofaafii miti. Oromoon kan qabsaa'u mirga walootis mirga dhuunfaatiifis. Akka Oromoon biyya isaatiitti aangawaa ta'u, akka sabaattis akka nama dhuunfaattis, akka Oromoon biyya isaatti irratti qabaataa ta'u, akka dhuunfaattis akka sabaattis, akka Oromoon biyya isaatti irratti beekaa ta'u, barataa ta'u, hayyuu ta'u, akka sabaattis akka dhuunfaattis. Warri kana gargar kukkutee ka sabaa malee ka dhuunfaa as keessa hin jiru. Gaafiin Oromoo kaa gammaa deemaa ture ka dhuunfaa qofa inni jedhu kun dogoggora guddaadha. In the first place, there is no any national liberation which is void of individual rights. Ka mirga hawaasaa mirga nam tokkee of keessatti hin hammatin hin jiru. Mee tiyoorima akkas jiru tokkichi isaa gadaa baasu hin jiru beek. Oromoonis kanaaf hin qabsoofne. Akka nama dhuunfaattis biyya isaatti irratti filuufis akka mirga qabaatu. Nam tokkichi jechaadha. Nam tokko beek. Nam tokko filuufis. Nam tokko aangoo qabaachuufis aangoo gadhuufis dirqamnis akka jiru. Qabeenya horachuufis qabeenya ammoo karaa malee akka hin saamneenis. So mirgi dhuunfaa qofa barbaachisaa warri jedhanii amma deemaa jiran sanuummoo iyyuu ka gitaa jechaan ka diinagdee irra hundaa'e warri jedhan kun maal jechuudha? Waa'ee sabaa nurraa dhiisaa. Dhimma keenyaa miti. Waa'ee dhuunfaa irraa haasofnaa. Yoo ani aangootti dhufuu danda'e, yoo ani saamuu danda'e, everything is well and perfect jechuudha dubbiin. Sababaa kanaan isatti sababeeffatanii immoo Itoophiyaa keessa akkuma Oromoo kan sabame sabni biraas jira, namni biroos jira. Isaanis walii tumsineeti Itoophiyaa kana jiraachifna. Dhaggeeffadhu waan jechaa jiru kana. Isaaniinis warruma akka Oromoo saamame hiyyeessa kawaata akka hin qabne wajjinis walii tumsinee waa'ee mirga dhuunfaatiif mirga dimokiraasii irraa haasofnaa. Ajandaan kun maal inni kan deemaa jiru? Ajandaa Itoophiyaa akkam yoo goone dandamachiifnaati. Yoo akkam goone uummata Oromoo kana dhamaafna. Dhimma sabaa irraa isa kaafne, dhimma mirga dhuunfaatiif kaawannaa kana gargar baafne yoo jenne kun ajandaa Izeemaati baay'isoo. Izeemaan akkana jedhaa. Izeemaan citizens right jedha beek maqammaan isaatu akkasii. Mirga nama tokkee malee ka sabaa kan jedhu kun hin barbaachisu. Amma Oromoo keessallee maaltu dhufaara yaada Izeemaattu afaan Oromootti hiikamee nutti himamaa. Waa'een mirga sabummaadhaa dhumeera. Kana booda waan Biraanuu Naggaa jedhu san fudhadhaati waa'ee dhimma dhuunfaa irraa haasofnaa jedhanii odeeffamaara. Kuni wannaan kuni tooftaan kun duris tureera. Bara dargiis tureera. Akka Oromoon hin gurmoofneef sirna sooshaalizimii gaggeessina. Sirna agartee diinagdee irratti hundaa'e gaggeessina. Sirna kilaasii gita irratti hundaa'e gaggeessina. Qabaataadhaa fi dhabaan akka wal lolu goona. Warri dhabe kuni qabaataa irraa yoo fudhate walqixxummaa dhufaa kan jedhu duruu ta'eera. Gaafsanis ilmaan Oromoo gargar baasuudhaaf wanni hin godhamin hin jiru. Hiyyeessi akka sooressa irratti duulu. Akka inni wal nyaatu, akka inni wajjin ijaaramne, sabummaan akka badu, sabboonummaan akka xiqqaatu gochuudhaaf wanni hin godhamin hin jiru. Garuu hin fashale, hin kufe. Maaliif? Sabummaan hiyyeessas sooressas dabalata. Oromoo ta'uudhaan cunqurfamnaan, Oromoo ta'uudhaan saamamnaan hiyyeessin nama saamama. Sooressis Oromoo ta'uu irraa kan ka'e mee amma laala biyya tan keessatti sooressi Oromoodhaan ni jira. Why is it happening? Sadarkaa dhuunfaatti sooressi Oromoo hin jiru. Maaliif? Oromootu akka sabaatitti saamichi irratti gaggeeffamaa jira waan ta'eef yoo Oromoon ka keessaa sooramu ta'e ka beekaan keessaa horu ta'e sooressa santuyyuu warra waa beekuu fi warra diinagdee qabu yoo walitti dhufan uummanni kun nu harkaa baya jedhamee waa yaadamuu fi hiyyoomsuu irra jira jechaadha all the time. So kanaaf gaafiin Oromoo inni sabummaadhaa fi inni individual right illee addaan hiikamaa miti walii hidhamaadha. Indivisible.
warri gargar qoodu ittiin uf dhaadhessuu barbaadan Tigree biras dhaqanii Amaara biras dhaqanii saba biroo bira dhaqanii nuti dimokiraasii Itoophiyaatiif qabsoofna all inclusiveedha warra cunqurfamummaaf dhaabbannaa internationalizimii akka jedhu jechaadha akka sirna wannaadha jechaadha Itoophiyaa birayyuu taranii nuti sadarkaa addunyaatittuu akkanatti warra cunqurfamee dhaabbannaa jechuun isaaniin oolu but this is just theory dhugaa miti realitiin ammoo kanaa miti ittiin uf dhaadhessaniiti fudhatama yoo arganne maybe the next carraan hegereedhaa yoo ka dhufu taate yookaan ammoo yoo amma sasturuu taate carraa argachuu dandeenyaa sababa filamoonni biroo uummanni biyya kanaa hiyyoomateera waan ta'eef hiyyeessi gara keenya goruu danda'a jedhamee waan yaadamuuf gama tokkoon uummata hiyyoomsa gama tokkoon ammoo hiyyumama san itti dhaadhessaa aangoorra turu aangoo kan dorgomus aangoo qabachuudhaaf hiyyummaa akka tooftaa meeshaa siyaasaa itti fayyadamaa jiru jechuudha. Hiyyoomsanii ka'anii. So parpaziinsa Oromoo Oromummaa irraa buqqisu, Oromoo gaafii sabummaa irraa buqqisu, mirgeeree murtaffannaa akka inni hin gaafanne gochuu, akka inni waa'ee walabummaan dubbanne gochuu, dhimma dhuunfaa irratti deebisanii aangoo namootaatii fi dantaa namoota dhuunfaa irraa haasa'uudhaaf kan godhama malee gaafiin Oromoo akka sirna kolonializimii ofirraa kaasutti gaafni inni deebi'u gaafa Oromoo mootummaa isaa qabaatee sadarkaa addunyaatti deebi'ee biyya ofii beekamee akkuma dur haarawaa miti biyya Oromoodhaaf. Akkuma dur biyya isaati irratti gaafa inni abbaa ta'e deebi'ee jenne malee ka jidduu kana jiru hundumtuu iyyuu Oromummaa laaffisuudhaaf waan godhamu Oromummaa laashiksuudhaaf waan godhamu jechuu barbaadaa fayyaa ta'e I think wanni keessaa irraanfadhoo jiraate qabxiin sadaffaa akka kaaftee jira na fakkaate mootummaa ammaa kana ilaalchisee. Qabxiin sadaffaa mootummaa ammaa kana tumsuu malee filannoon kan biraan hin jiru jarmiyaalee ni qabsoo tokkummaa Oromootiif isa akka takkaatti. Yaa yeroo ammaasitti tokkummaan Oromoo salaafee jira jaarmayni jiran kan achirraan kan mootummaa kanaan ala ta'an jabaa miti. Kanarraan immoo tuyyu mootummaa wajjinis walfalmiin Oromoo keessa waan jiruufi walfalmiin kun immoo ijoollee Oromoo gargar qoodaa jira walitti buusaa jira. Filannoo amma qabnuun mootummaa kana malee wanni biraayyuu hin jiru jedhama akkamiin laaltaan? Laal dubbiin guddoon ilmi namaa wanni inni hojjetu waan beeku. Waan hin beekne hojjechuu hin danda'u namni. Warri amma aangoo irra jiru kuni mooxannoo qaba. Bara dheeraadhaaf ka kuufate. Mooxannoon inni kuufate Oromoo ajjeesuu, Oromoo hidhuu, Oromoo buqqisuu, Oromoo basaasuu, Oromoo diiguu, Oromummaa xiqqeessuu, sabboonummaa laaffisuu. Akkasin leenjii akkasin guddate. Kan inni hojjetus isuma. Kanarraanuu saamichaa fi humna qophaa'aa ture waan ta'eef argaas dhufe waan ta'eef for the last 30 years waggaa 20-30 ol mooxannoo qaba waan ta'eef warra biyya keenya saamaa jiru kana nutis akkamitti bakka buunee saamnaa yoo inni deeme aangoo saamichaa kana ana qabataa asuma taa'ee dharraa ooluu narra hin jiru yoo inni kaasii ka'u ta'e saamichaaf bakka bu'aan dura ana ta'uu qaba jedhanii wal gurmeessanii miliyoonaan Oromiyaan dirree saamichaa taateetti. Kun waan dhoksaa hin qabne ifa jechaadha. Har'a namni Oromoo kan biyya keessa jiru namni infaakti Oromoo qofa namni biraallee waajjiruma tokko dhaqee dhimma isaa xumuratee deemuu hin danda'u. Because ilaalchi warra biyya bulchu saamicha irratti waan hundaa'eef. Kaleessa TPLF saamaa turteerti tooftaa saamichaa immoo jara barataniiru they perfected it more. Caalaatti hammeessan. Waan dur jiru caalaa tooftaa saamichaa san caalaatti hammeessan. Kanaan mootummaa Oromooti. Kanaan Oromoo dandamachiisa jechuun of gowwoomsuudha. Ani akka nama tokkootti yoo laalu maalumaaf namni barataayyuu kan jedhu gaafii natti taa'aa jira jechaadha biyya san keessatti amma impaayirtii san keessatti. Ispeeshaalii caffeen Oromiyaa yoo xiqqaate nama kutaa 12 ol barate qaba jedhee yaada yoo yaadu. Okay, wanni nu barannuuf saba keenya saamuudha. Sanii wanni barannuuf is that the whole purpose of going to school? Wanni maqaa ummataatiin caffee ta'ee caffee Oromiyaa ta'ee bakka biroo keessatti aangoo qabannuuf saba saamuudha. Is that the whole purpose? Yoo ani ilaaluu fi kiyyaa dhugaa dubbachuudhaaf akka malee na gaddisiisa. Sabni keenya ilmaan kiyya naa baratanii bulchiinsa gaarii naa fidanii jireenyi keenya wayyaa'ee ilmaan kiyya barsiifadhe wal'aansi fayyaa kiyyaa naa tole
biyyattii irratti hagam takka wayyaa'ee nagahaan jiraadha jedhee yaadeetu mana barumsaa nu erge nama mara. But his own sons ilmaanummaan isaa kan inni guddise deebi'anii biyya isaa saamuu irratti walii galanii uummata dararaa uummanni akka malee rakkachaa jira. Kanaaf parpasiin nu mana barumsaa dhabnee wanni nu baranneef kun waan nama gaddisiisu jechaadha. So kuni mootummaa Oromooti jechuun nama ulfaata. Lakkoofsaan guddaadha. Probably 1/3 of the population ta'aa jira yoo fakkaata. Miliyoona 15-16 fa'aa jedhu yeroo akka paartiisitti ufiman. Miliyoonni 15-17 biyya saamuu jechaan akka malee nama gaddisiisa. Addunyaa kanarra Ameerikaa biyya gurguddoo jedhamtu kanneen keessa paartiin tokkichi miliyoonotaan nama saamichaaf akkasii qophaa'ee hin qabu. Nama gaddisiisa jechuudha. Kun immoo mooxannoo Oromoon ofii horatee miti. Kasabni keenya horatee miti. Aadaa Oromootitti nama saamuun dhooggaa, kijibuun dhooggaa, nama miidhuun dhooggaa. Hin jiru kun aadaa hawaasa keenya keessa hin jirre. Eenyutu akkasitti nama leenjise? Impaayera Itoophiyaati. Impaayerri Itoophiyaa saamicha barsiiftee ilmaan Oromoodha. Eenyuun saaman? Uummata ofii kana saaman. Yoo saamuu hin danda'in ni ajjeesan, ni hidhan, ni buqqisan. Partly they are also victims. Mentally yoo laalte gara mataatiin yoo laalte sammuudhaan sirna nama biraa jalatti baratanii akkana ta'uudhaan nama ofii miidhuun is partly victim. Gara tokkoon beneficiaryidha. Gara tokkoon immoo bu'aa irraa buufatu. Aangoo waan qabaniif maallaqa horataa jiru waan ta'eef jechaadha. Waan nama gaddisiisaati, waan wal faallessaa. Humni kuni humna Oromooti. Oromoodhaaf tole jedhanii dubbachuun nama dhiba. Because haga saba bal'aadhaaf hin tolinitti Oromoodhaaf toluu waan hin dandeenye jechaadha. Mooxannoon inni qabus kan keessa dabres kan amma gochaa jirus fedhii fi dantaa Oromootii wajjin waan deemaa hin jirreef kan Oromoodhaaf tolu otoo ta'e hunda namaattu deeggara. Laal dubbiin kun dubbii nama dhuunfaati miti. Namni aangoo qabate Biqilaa ta'uu danda'a, Jamaal ta'uu danda'a, Abbaa Biraa ta'uu danda'a. Yoo waan Oromoodhaaf bu'aa qabu namichi sun dalage everybody would be a supporter. Ka biyya Oromootti ta'e maaliin bara 2018 ijoolleen Oromoo 1000 dhumtee humna TPLF biyya keenya irraa ari'amee kan ta'e ijoolleen sun harki caalaansii yookaan har'a bosona jirti yookaan baqattee biyyaa baatee jirti gariin isaanii immoo mallaqa xixiqqoodhaan akka humna aangoo irra jiru kanaaf basaasa ta'an goosifamanii jiru gariin mana hidhaa keessa jiru kun hundumtuu maaliif ta'e because sirni kun Oromoodhaan hin oomishamne warra aangoo irra tureen oomishame inni immoo akka inni itti oomishe Oromoo jibbisiisuudhaan sabboonummaa jibbisiisuudhaan Oromoo tuffachuudhaan kan itti fufe isuma jechaadha jijjiiramni hin dhufne jechaadha because it is the same idea, the same mentality that is going on. Namni guyyama takkatti si jijjiiramuu hin danda'u beeki waan duraan mooxannoo hin qabne har'uma haaraa baratee waan jedhu. So furmaanni biraa hin jiru kanuma qofaa furmaanni inni jedhu dogoggora guddaadha. Babal'ifnee immoo yoo laalle erga mootummaan TPLF aangoo irraa badeen booda Oromoon nagaa argateera. Walumaa galatti naannoo sanitti nagaa deemaa jira. Impaaretti keessa nagaa deemaa jira. Gaafiin Oromoo gaafii nagaa dhabuuti. Gaafii misooma dhabuuti. Gaafii kabajaa hawaasummaa dhabuuti. Miti. Wanni bara TPLF iyyuu tahin har'a ta'aara. Bara TPLF fakkeenyaaf humnoonni finxaaleeyyiidha. Qawwee hidhatanii wallaggaan seenanii Oromoo mormarraa muruu hin danda'an. Tuulama dhaqanii godhuu hin danda'an. Somaaleen akka barbaaddeet lafa barbaadde leetee lafa Oromoo qabachuu hin dandeettu. In fact bakka gaafa TPLF fedhii qabaatte garuu godhaniiran. Gaafa isiin fedhii qabaatte. Garuu akka har'aatitti calliseetumaan namni ol seenee bakkuma barbaadetti Oromoo akka barbaaddetti hin dhidhiitu. Otoo warri amma aangoo irra jiru kun dantaa Oromoo nama kabachiisu ta'e yoo xiqqaatee sadarkaa TPLF sanii gadi hin ta'u jechaadha. Yoo xiqqaate har'a achii gadi jira garuu. Kun filannoo keenya? No. Kun dantaa uummata Oromoo kabachiisa? No. Namni nagahaan gadi bahee galuu dadhabeera. Agarteertaa miti eenyuma kana nama 17,000 moo meeqa naannoo Arsiitti buqqisan. Wallagga keessatti for the last 8 years buqqisumatti deemaara. Hin dhaabbanne jechuudha. Walloo keessatti akkasi. So dantaa Oromoo eegaa kanaafuu filannoon biraan jiru inni jedhu kun jeequmsi kun itti haafufu kan jedhu jechaadha. Lammaffaa maqaa Oromootiin aangoo irra jiranii yeroo jedhanii namoonni isaan dhadheessan dhageetta jechaadha. Humnuma akkanatti olii gad deemee nama fixu ka Oromoo ajjeesu ka Amaara ajjeesu ka Tigree ajjeesu ka sabaaf sablammoota fixu kana Oromootu aangoo irra jira jechuun maal jechaadha beektaa?
Oromoo jenosaayidii biraatiif qopheessu jechaadha. Akkuma naannoo Tigraayitti maqaa TPLF'n itti duulamee uummata san irratti dararaan gahe hegereedhaaf ammoo gaafa jarri kun aangoo irraa badan sabaaf sablammoonni naannoo san jiran hundumtuuyyuu kan nu balleesse mootummaa Oromooti. Kanaafuyyuu mootummaa kana balleessuu qabnaa jedhanii Oromoo irratti akka xiyyeeffatan akka duulamu balbala banuu jechaadha. Kan impaayeratti san keessa jiru qofa miti. Galaana diimaa finnaa asiin Somaalee irraa karaa biraatiin fudhannaa jedhamee inni odeeffamu kun hundumtuu ollaan Oromiyaas Jibuutii illee dabalatee otoo nafin hegereedhaaf Oromoo ummata shakkisiisaa, ummata sodaachisaa, ummata mirga namaan kabajne, ummata namatti roorrisu fakkeessanii imeejii isaa gama badaatiin mul'isuudhaan uf qopheessaa saba kanarratti duuluudhaaf jedhanii kakaasudha jechaadha. So humni akkana aangoo irra ture Oromoodhaaf hin tola? No. It is making the future worse than we have now. Waanuma nu keessa dabarre san caalaayyuu hammeessuu deemaara jechaadha. Akka Oromoon aadaa yoo humna godhate yoo naannoo kanatti ka jabaatu ta'e yoo mootummaa ofii ka qabaatu ta'e uummata nurratti duuluuf deemu jedhamee akka yaadamu haalli mijeeffamaa jira jechaadha. Kun fedhii uummata Oromooti, dantaa uummata Oromooti miti. Dantaa Oromoo hin eegu uummata biraatiin wajjin wal loluun nama saamuun fedhii keenya miti. Inni bira sadarkaa biyya adda addaatitti babal'annee kana caalaayyuu namoota biraas ammannee inni jedhamu kun dura Oromiyaayyuu hin to'anne akkamitti babal'atta jedhu san gaafii kaasaa dhugaa miti jechuudha. Gaafii kee keessatti kan biroo kan dabalame humni biroo kan Oromoo ka qophaa'ee jabaan hin jiruuyyuu suma kana filannu malee kan jedhu fakkaachuu danda'a. Gaafa wayyaaneen aangoo irra turte uf duuba deebi'ee hawaasa keenya yaadachiisuu barbaada. Gaafa wayyaaneen aangoo irra turte ABO'n shororkeessaadha jedhamee farrajame akkuma har'aatti akkuma amma ABO'n ijoolleen bosona keessa jirtu farrajamte kun. Wanna KFO'n yeroo baay'ee hidhamaa turaniiru. Humni Oromoon jiru Oromoo kana waaqumatu abaaree uummata waliin gallee uummata wal nyaachuu malee waliin dhageenye jedhamee baay'ee odeeffamaa ture. Waaqni garuu Oromoon abaarree hin eebbiseen malee bal'isee uumeeni sooressa lafa sooressa qabatee akka jiraatu taasiseeni uummata bal'aa fi beekaa isa godhe watakkayyuu waan inni abaaree hin qabu. Misteekii keenya akka dogoggora keenya ta'uu danda'a laafinni keenya jechuudha. So bara sanis otoo akkas jedhamu ijoolleen Oromoo yeroo gabaabatti lafaa kaatee waggaa 4 yeroo hin caalletti harka duwwaa aangoo irraa warra agartee nu malee rabbiin gaditti kan biraan jiru isaan qofa miti warrummaan fagoo warra akka Ameerikaatu pireezidant Obaamaa dabalatee mootummaan kun karaa dimokiraasiitiin filamee humni isarratti dhiibbaa godhu yoo akka jiraatu taate nuti fudhaman qabu nu biratti jedhee toon dubbatu ji'a 6 booda inni kana dubbatee ijoolleen Oromootti kaatee ofirraa kaafte. It's so simple. Amma ka barbaachisu Oromoo bira maal si fakkaata? Xiyyeeffannoon guddaan barbaachisu. Addaan qoqqoodamiinsa tooftaadhaan Oromoo keessatti uuman kanarra aanuu danda'uu nu barbaachisa. Humni amma jiru kun maqaa Itoophiyaa ijaaraatiin Itoophiyummaa ijaaraatiin diina akka itti bitaa jiru. Sadarkaa addunyaa irraa lafa Oromoo kennee warra akka Arab Imireet, warra akka Saa'udii, warra akka Tarkii diinota baay'ee dantaa isaaniitiin akka Oromoo irratti international other competitors achi fideen irratti wanta godhaa jiru beeku. Biyya keessaa warra qabeenya qaban jennan warra sirnoota amma duraati irratti baay'ee bu'aa buufatan lafa Oromoo itti kennee dantaa isaanii tiksee Oromoo irratti diina horachaa jiru. Daangaalee keenyatti mootummaa sabni biraa akka nu shakkuuf nu jibbu nurratti diina horachaa jiru. Biyya keessatti Oromoo qofa miti sabaaf sablammoota biroos ajjeesee akka isaan nu jibbanii fi Oromoo irratti xiyyeeffatan godhaa jiru yoo hubanne daddafnee ofirraa akkamitti jijjiirama finnaa. Humna uummata Oromoo dantaa isaa tiksu akkamitti finna jedhee yaaduu qaba malee isa kana furmaata nuu ta'a jechuun jenosaayidii duguuggaa sanyiitiif of qopheessuudha jedhaan. Duguuggaa sanyiitiif ammayyuu argaa jirra mallattoon isaa mul'ataa jira. Kaabarraa waltaanee dhaqneeti kun Oromoon kun maqaa uummata kuush jedhu kanaan gurmaa'ee saboota kuush jedhu kanallee nurratti tulchisuu deemaa jira jedhee pireezidant Isaayyaasiinis daga dabalatutti duula guddaa banuudhaaf deemaa jiran. So kana keessatti ilmaan Oromoo iyyuu bakka 2-3 qoodamuu danda'u jechaadha. Gariin isaanii warra kaabaa kanaaf tumsinee mootummaa kana haalollu kan jedhu dhalachuu danda'a. Gariin isaanii ammoo lakki mootummaa kanaaf tumsuun nurra hin jiru. Nuti ufuma keenya mootummaa kana aangoo irraa yoo kaafne riskii baay'ee xiqqeessine biyya keenya to'achuu dandeenya jarris naannoo ofiitti haalolan kan jedhu
gariin isaa immoo akkuma duratti jettee mootummaan kun haa turu kan jedhu bakka sadiitti yoo xiqqaate hiramuu danda'a jechaadha sagaleen Oromoo. Kanaaf sababaa akka ta'e nun warra aangoo irra jiru. Waa'ee mirga saba Oromoo kabajuu diduudhaan sagalee uummata Oromoo dhagahuu diduudhaan Itoophiyaa takkitti itti fufnee tiksina jechuudhaan kun hundumtu ta'aara. Heera impaayerattiin qabdu keessatti heerri keeyyata 39 sabni tokko mirga hiree murteeffannaatiin ofii waan barbaade murachuu danda'a jedha. Erga heerri addunyaas akkas jedha ta'e, erga heerri impaayeras akkas jedha ta'e, jarri kun dantaa uummata Oromootiif nama yaadu yoo ta'e, nama mirga uummataas immoo kabaju yoo ta'an, lolli hin barbaachisu jechaadha. Waraanni hin barbaachisu jechaadha. Already heera impaayeratti keessa jira, sadarkaa addunyaatti jira. Sabni Oromoo haa murteessu. Yoo sabni Oromoo Itoophiyaan biyyattii jedhee fudhate, Itoophiyaa keessa hojii jiraachuu. Lakkii Oromiyaa barbaadoo jedhee Oromiyaa walaba taate ijaaruun mirga sabaati jedhamee fudhatamuu dideet sabni kun yoo carraa kana kennameef walabummaa filachuu isaan mala. Shakkamaadha jechaadha uummanni Oromoodha. Waan shakkamaa ta'eef walabummaa yoo filate Itoophiyaan nu barbaannu kana diigaa nutis aangoo keenya dhabna. Kanaafuu sabatti mirga hiree murteeffannaa gadi dhiisuun nurra hin jiru. Uummata kana ni shakkina. Isa gadhiifnee mirgi isaa kennuufiirra ijoollee gaafii kana gaafatan haa fixnu. That's what's going on. Otoo uummanni Oromoo amanamaa ta'e Itoophiyaatti amanaa uummanni Oromoodhaa Itoophiyaa jaalataa ofii isaatii ijaaree biyya kana hin diigu sagalee yoo kennes asuma keessa turuu danda'a jedhamee amanan ta'e silaa sabumatti gadhiisanii jechaadha. Wanni sabatti gadhiisuu danda'aniif maali? Sabichi yoo ijoolleen Oromoo waa'ee bu'aa walabummaa barsiisan seenaa ofiirratti hundaa'ee saamichisaa duraan deemaa jiru kanarra hundaa'ee walabummaa filata waan ta'eef shakkamaadha uummanni kun akkuma uummataatittu. Kanaaf mirga isaa kana itti gadi hin dhiifnu ajjeesaa asirra turra jedhamee waan deemamaaf kun hundi ta'aa jira jechaadha. Kun ammoo filannoo uummata Oromoo ni ta'a qaamni akkasii? No. Ta'uu hin danda'u. Gama tokkoon mirga uummataa kabajuu dida. Gama biraatiin sabaaf sablammoota biroo irra kakaasaa. Biyyoota ollaa irra kakaasaa. Buqqisaa ajjeesaa. Numa filadhaa nuti filannoo keessanii nuun ala filannoon biraan jiru inni jedhu kun akka malee sirrii miti dogoggora guddaadha. Kan ammoo mootummoonni martuu akkasumatti uf dhaadheessan baay'isee warri aangoo irra jiru martuu we are the best jedhan gaafa TPLF si yaadattawaa ta'e humni biroo kan dhugaa hin jiru warri opposition jedhan kun hundumtuu takkitti sitti iyyuu gurmoofne humna hin qabdu uummata hin jaarre takka iyyuu hin beekanii umrii isaanii kun waggaa 40-50 qabsoo keessa turanii garuu mootuu iyyuu takkaa milkiin agarsiifne jedhanii irruma duulaa ba'an akkuma har'aa kana koppiidhuma TPLF gaggeessaa turte gaggeessan jechaadha. Dhiyeenya kana yoo agartee jiraatee Dr. Mararaa irratti Prof. Mararaa irratti duula deemaa jiru agarte. Daawud irratti yoo agarte. Wanni deemaa jiru kun martuu maaliin? Jara bakka dhabsiisanii ofii isaanii bakka san turuu waan barbaadanii fi haga danda'ameen olola namoota uummata Oromootiif qabsaa'aa ba'anii ka sababa saniin ilmooyyuun argatin kan fuudhin kan heerumin maqaa isaanii cabsanii uummata keessatti xiqqeessanii uummata sabaaf jecha dararame jecha namoota sabaaf jecha dararame aangoo irratti caaca'ee turuudhaaf saamichaaf warra of qopheesse kun filannoo uummata Oromoo ta'uu hin danda'u. It's just a propaganda. Waanuma miidiyaa harkaa qabaniif, waa'ee aangoo mootummaa harkaa qabaniif, waan mallaqa harkaa qabaniif, waan qawwee harkaa qabaniif, waan diroonii harkaa qabaniif, waan robbila harkaa qabaniif aangoo kanarra turuu dandeenya sodaachifnees binnees jedhanii waan yaadamiif kun hunduu ta'a. Kan ammoo TPLFis qabaachaa turte, kan Dargiinis qabaachaa ture, kan Haayile Sillaaseenis qabaachaa ture. All of them they went away. Inuma badan. So dhumti isaa maaliin injifannoon kan uummataa ta'a. Kanaaf inni dogoggorsiisuu hin danda'an jechuu barbaadee fayyaa ta'e. Amma gaa intumurraati wantoota kana amma fakkeenyaaf haalatti amma ibsitantu jira. Warra amma aangoorra jirus akka itti ibsitan jira. Dantaa Oromoo hin eeganii ilaalchi isaanii ilaalcha impaayera Itoophiyaa kana deebisanii itti fufsiisuudha kan jedhu qabiyyeen yaada keessanii. Haa ta'u garuu adeemsa akkasii kanaanii haala himannaa akkasii kanaanii furmaanni waaraan ta'e tokko dhufuu danda'a. Humna kana akkasumatti yoo moggeessine yookiin immoo dantaa Oromoo hin eegu jennee yoo akkasitti qabnee dhiisne rakkoo Oromoo kana furuu danda'a. Kana caalaatti humna kan walitti fidanii akka namni taa'ee yaadaan waliin haasa'ee gara furmaataatti akka deemu akka wal mari'atu akka
dantaa waloo uummatichaa akka inni eeguu danda'utti dhiibbaa gochuun hin wayyu yoo mallee gareen tokko yaada kanallee kan didu yookiin kan fudhanne illee yoo ta'e akka inni fudhatu dhiibbaa godhanii uummanni kunis immoo gara lachuu waan jiruuf akkuma jalqaba kaasne garaagarummaan babal'achaa deemuu waan danda'uuf waldura dhaabbachuun kun cimaa deemuu waan danda'uuf humni kun humna mootummaas waan ta'eefi humni mormitootaas humni mootummaas humnuma Oromoo kana bakka lamatti hiree waldura dhaabuu waan danda'uufi isa kana gara walitti fidanii gara kallattii tokkotti fidanii yoo baxinnaate dhimma waloo irratti akka yaada wal fakkaataa qabaatu taasisanii humna kana humna biyyaa guddaa sana gochuun hin danda'amu. Yaaddoo kana keessaa uummata kana baasuun yaaddoo nageenyaa keessaa yaaddoo hiyyummaa keessaa yaaddoo buqqa'uu kana keessaati uummata kana baasuun akka danda'amutti hayyoonni namoonni yaada qaban kana irratti yoo gumaachan hin wayyuu kan jedhu kaasuu barbaada. Baay'ee bareeda. Ka duraatii wanni tokko underline ta'ee ka beekamuu qabu mootummaan Itoophiyaa mootummaa Oromooti miti. Inni ifatti beekamuu qaba maaliifi mootummaa Itoophiyaa ta'ee mootummaa saba tokkoo ta'uu hin danda'u. Inni beekamaadha. Isa kana namoonni baay'een hin falman iyyuu. Amma isa kana falmiin akkasii kun hir'achaa dhufeera. Wanni kana kaasuufi. Kana isinis ibsitaniittu waan ta'eef. Wanni biroos immoo isaa wajji wanni wal hidhamu maal si fakkaate ilmaan Oromootti wal falmaa jira kan jedhu san akka dhugaan ta'in agarsiisuu barbaadeeti. Mootummaan Itoophiyaa mootummaa Oromootii miti ilmaan Oromootti wal falmaa jira inni jedhu dogoggora jechuu barbaadeeti. Mootummaan Itoophiyaa Somaalee of keessaa qaba, Amaara of keessaa qaba, of course Tigree ari'anii jiru amma garii nam tokko tokkoon adeeffatan malee Oromoo of keessaa qaba, sabaaf sablammoota biyya san keessa jiran hunda of keessaa qaba. So kun mootummaa Oromooti jedhanii kanaafuu ilmaan Oromootti wal dhabaa jira walitti araaramuu qaban inni jedhu sun sirrii miti jechuu kiyya. Ka cinaa tokkoon jiru garuu ilmaanuma Oromoo qofa. This is a difference. Difference kanallee arguu qabna jecha akka uummata akka sabaatti. Kafaan Oromoodha, Abaawoon Oromoodha, ijoolleen hidhattee qabsooftu Oromoodha. Achi keessa sabaaf sablammoonni biroo hin jiran. Kan wal lolaa jiru impaayera Itoophiyaatii fi akka yaadaatitti. Mootummaan naannoo Oromiyaas Oromoo mala jechuu dandeenya akkasitti. Okay, itti dhufna sanillee rakkoon kun wanta akka takkoon qabu. Kan wal lolaa jiru impaayera Itoophiyaatii fi yaada impaayera Itoophiyaa tursiifna jedhuu fi yaada immoo lakkii impaayera Itoophiyaa haqaan inni ijaaramne waan ta'eef sabni keenya mirga hiree murteeffannaa isaatiin waan barbaade filachuu qaba jedhu wal lolaa. Murachuun qabu yaada kana sirrii miti warra jedhutu wal dhabaa jira yaadaan. Dubbiin yaadarraa dhufte. Lammaffaa akkuma tamma jette kana haa deemnu sadarkaa federeeshinii federaalaa irra haa kaanu federaala san keessatti immoo akkuma jaarmaatti jaarma inni biyya bulchaa jiru jaarma maqaa saba tokkoyyuu qabuu miti. Qabaachuus hin barbaannu jedhee maqaa sabaaf ofirraa kan haqee kan sabaaf lammoota maraa yoommachuun nurra jira jedhee keessaa ba'e. Kanaaf akka jaarmaatittis jaarma Oromootiif jaarma Oromootti wal lolaa jiraa miti jechuudha. Jaarma ani sabaaf sablammoota hundumaa of keessaa qaba yookaan immoo sabaaf sablammoota tokkoyyuu bakka hin bu'u jedhuu fi jaarma Oromootti wal lolaa jechuudha. Lama naa jedhu. Sadarkaa hawaasaatti saba tokkichaa miti. Sadarkaa jaarmaa miti saba tokkichaa miti. Sadarkaa yaada ilaalchaatitti yoo ilaalte yaada impaayeraatii fi yaada walabummaatti wal dhabaa. As keessatti gama kaaniin kan Oromoo hin taane kan hirmaatu baay'eedha jechaadha. Gama Oromootiin Oromoo qofa hirmaataara. Yaada kanneen ijoolleen Oromoos achuma namoota biraa yaada warra impaayeraa san keessa warri hirmaatan waan jiraniif ijoollee Oromoo akkamitti gama Oromootitti deebifnaa jennee achi wal gaafachuu ni dandeenya. Achi bira gattarree jechaadha. Sadarkaa ammoo Oromiyaa jette san yookaan ammoo ibin sadarkaa federaala jedhamee impaayeraatti jiru sanii wajjinis ijoolleen Oromoo achi keessa jiran. Ijoollee Oromoo birootii wajjin akkamiin wal hubachuu danda'u kan jedhu gaafiin isa ta'uu hin danda'a. Oromoo waan ta'aniif. Garuu akka jaarmaatti PP'n Oromoo miti. Akka mootummaatti mootummaan PP mootummaa Oromooti miti. So isaan wajjin akkitti diilii gootu akkuma Itoophiyaatitti jechaadha. Akka Oromootitti miti. Because it represents Ethiopia, right? Inni sun immoo Itoophiyaan immoo dantaa adda addaatu achi keessa jira. Kasi ajjeesuu deemus jira. Kan nagaa kan keetillee barbaadu achi keessa jiraachuu danda'a. Sadarkaa Oromootti yoo gadi bunnee immoo laallee haala amma jiruun warri maqaa Oromootiin aangoo irra jiru humna qaba.
murteessuu danda'a? Nothing. Homa murteessuu hin danda'an. Shimallisiin akka barbaade kan achirra tursiisu nama biraati, kan achirraa kaasu nama biraati. Caffeen Oromiyaa humna hin qabu. Nama miseensa isaatu iyyuu tahee caffee Oromiyaatti irratti uummata balleessina jedhu adabuu hin danda'u. Maaliif ka gubbaa jiru kan sadarkaa federaalaa jiru sun dantaa akkasii waan hin qabneef achi akka turu barbaada. So kun rakkoodha jechaadha. Akka yaadaatitti otoo sadarkaa federaatti jirus Oromoo tahee kan sadarkaa Oromiyaa jirus Oromoo tahee dantaa Oromootiif dhaabbatee of danda'ee nama deemu ta'e waliigaluudhaafis haasa'uudhaafis akka malee silaa gaariidha. Barbaachisaadhas. Daangaa malee barbaachisaadha. Humna walirratti qisaastu, humna ofii kan keetii saba kan keettiin balleessitu, uummataaf waan gaarii tolchuudhaaf si gargaara waan ta'eef. Bakki rakkoo ta'e namni waan beeku dalagaa akka duratti siin jedhisan. Waan hin beekne, waan irratti mooxannoo hin qabne hojjechuu dhibeen ijoollee keenya kan hammachaa. Abaa'oon diina jedhamanii akkasitti barsiifamaa guddatan. Kafaa'oon diina jedhamanii akkasitti barsiifamaa guddatan. Namni Oromoodhaaf qabu hidhatee lolu diina jedhanii guddifamaa baratan. Har'a afaan isaanii irraa wanti dhageettu halkanii guyyaa diina jechuudha. Milishaan diina jedha, gaachanni sirnaa diina jedha, mootummaan sadarkaa Oromiyaa diina jedha, kan federaalaas diina jedha maal. Akkasitti firooma fiduu hin dandeettu, nagaa buusuu hin dandeettu. Kan silaa immoo nagaa buusuudhaaf carraa guddaa qabu eenyuun. Inni falmu diinagdee harkaan qabu. Okay? Mootummaa aangoo harkaan qabu. Loltuu harkaan qabu. Qawwee harkaan qabu. Roopilaa diroonii harkaan qabu. Ka akka inni falmu isa taasise mirgi dhiitamuu qofa. Nama diinagdee harkaan qabne, kan qawwee harkaan qabne, ka watakka harkaan qabne tuyyuu mirgi kan koo dhiitamuun sirrii miti jedhee falmaara waan nagaa dhabeef waan mirga dhabeef. Kan ammoo tuyyuu cunqursu aangoo harkaa qaba. Masaraa mootummaa keessa gala. Konkolaataa barbaade oofa. Bishaan barbaade oo'aa dhiqata. Qabbanaa yeroo barbaade dhuga. Akka barbaade jiraata. Ka nagaa nama dhoogge eenyuun. Ka araara balleesse akka inni hin dhufne godhu eenyuun. Ka humna qabu ana jalatti bultu malee mirgi kan keen kabajamu. Olaantummaa kiyya fudhattu malee naaf jilbiiffattu malee kan jedhu kan badee qabu eessarraa dhufa ijaaru dubbiin. Isa takka iyyuu harkaan hin qabne. Ka waan nyaatee bulu hin qabne. Ka bosona keessa deemu. Ka yoo madaahee wal'aansa hin qabne. Ka nyaata argachuu hin dandeenye. Ka roobaa fi aduudhaan waxalamu san immoo isa lafa qananii keessa jiraatee ana jala bultu malee wanni tokkoyyuu hin ta'u ka jedhu eessa jirti badiin. Nagaa uumuudhaaf araara uumuudhaaf bakki irra jalqabu eenyuun. Ani gooftaa keetii yoo waan ani jedhan dhageenye ta'e yoo nan gabbarini hin jiraattu si balleessaa ka jedhu achirraa jalqaba dubbiin. Nagaa uumuun akka malee barbaachisaadha laafaadhas. It's very simple. Nagaa ka balleessu maaliin? Tokko dhugaa fudhachuu didu. Lammaffaa haqa tiksuu didu. Sadi mirga namaa kabajuu dhabu. Ana malee nam tokkichi naannoo kanatti qufa'uu hin danda'u. Taankii harkaa qabaa, baankii harkaa qabaa, loltuu harkaa qabaa. Yoo anaa kana kafalmitan taate waggaa 20 bajeta mootummaadhaa balleessee haqee bajeta gara lolaatti deemsisaa gargalcha namni jedhu nagaa fidumoo nagaa booressu. That is where the problem is. Rakkoon bakka kanaa madda. Irratti dhiibbaa gochuudhaan karaa nagaa akka deebi'an godhuun dhugaa dubbachuudhaan. Karaan kun sirrii miti. Humnaan nama bulchuun hin danda'amu. Nama mirga isaa gaafatu. Humnas qabaachuu dhabu. Weellisaan tokko eenyu natti himi jaarsi tokko kan yeroo tokko moollisan. Ittiin baacuu gamni hanga dhiiba qaba utubaanii kan jedhu tokko yaadatta. Amma Oromoo itti baacamaa jira jechaadha. Dhugaan sin jedhe itti baacamaa jira akka malee. Hanga dhiiban qabaa. Daangaa malee uummata kana gaafa miidhani gaafa itti ammaatti sareenuu galgaltee nama ciniinti jedha jaarsi sun. That is what is going on. Namni Oromoo dirqamee cinqamee otoo manadhaa keessatti dararamuu manadhaa keessatti otoo ajjeefamuu otoo immoo qoricha hin arganne akkuma isin jedhe kana dirqameet lakki wanni kun sirrii miti jedhee falmaa jira malee watakkaa badii takkaan goone. It's so simple nagaa buusuu yoo barbaadame mirga ummataaf deebisu kan nam tokkees ka hawaasaas fudhachuu jecha akkuma TPLF gootu humnaan bulchina
akkuma dargiin goote humnaan bulchina akkuma Haile Sillaaseen godhe humnaan bulchina akkuma Minilik godhe humnaan bulchina isuma kana irratti yoo hundaa'ame nageenyi dhufuu hin danda'u kan nageenyaaf badii guddaa hojjetaa jiru mootummaadha wattaaddarri biyya sanii immoo maali wattaaddarri mootummaa tiisa malee uummata hin tiksu wanni baay'ee si ajaa'ibu contrary to any other country biyyoota biroo faallaa ka jiru maa'in poolisni uummata tiksuudhaaf ijaarama biyya biraatti loltuun biyyaa uummata tiksuudhaaf daangaa biyyaa tiksuudhaaf ijaarama impaayaratti san keessatti garuu loltuunis milishaanis maaliinis gaachana sirnaati sirna tiksan uummata hin tiksan sirna kana immoo eenyuun irraa tiksan uummaticha sirna irraa tiksan maaliif uummatatu sirna hin jaalanne isii lusi akka dubbiin faallaa ta'e uummanni sirna kana hin gargalcha jedhamee waan yaadamuuf waan sodaatamuuf akka sirni hin gargalle warri sirna gaachana sirnaa jedhamu kun uummata warra tiksuu miti warra sirna tiksuudhaaf achi caache rakkoon guddoon ilaalcha waa'ee mootummaatiif uummataaf qabantu biyya san keessa sirri miti ilaalchi ta'uu malee maali abbaan biyya uummataa mootummaan hojjetaa uummataati tajaajilaa uummataati yoo uummanni hin fedhin mootummaan aangoo namni aangoo irra jiru aangoo gadhiisuu qaba loltuun tajaajiltuu uummataati poolisni tajaajilaa uummataati qabeenyi uummataa diinagdeen biyyaa ka uummataati ka mootummaatii miti amma Itoophiyaa keessatti lafti ka mootummaatii jedhama mootummaan akkamitti lafa qabaate eessaa fide eenyu kenneef lafti ka uummataati lafti ka biyyaati mootummaa jechaan beek anaafatillee gaaf tokko aangoo qabanne mootummaadha it doesn't belong to me it doesn't belong to you biyyoota gurguddan keessatti mootummaan bakka waajjira ofii bulchu san malee achiin alatti watakkaa lafa hin qabu waajjira ofii qabu son qofa gamtaadhaan dhimma keenyaaf dhimma walootiif hojjeta jedhameet kun lafa mootummaatiin bakka san kennamaaf waajjirri nothing more biyya keenya keessatti namnis ka mootummaati namas mootummatu akka barbaade godha lafas qabeenyis ka mootummaati maaliif sirna impaayera Itoophiyaattu nuti waaqarraa ergamnee waan nu hayyamne qofatu tahaa ka jedhu sirni mootii cunqursaa sabaa irratti hundaa'ee maatiin takkittiin yookaan namni tokkichi ka aangoo qabate akka barbaade nama bulcha yaanni kun hawaasa guutuu keessa seeneera otoo hin beekne warra aangoo dhufu qofa miti dargaggeessi lafaa dhufullee lafti ka mootummaatii jedhee ilaala abbaan isaallee lafti ka mootummaatii jedhee ilaala lafti garuu biyya jechaadha biyyi ka uummataati malee ka mootummaatii miti so rakkoo kana hundaaf sababaa kan ta'e ilaalcha mootummaan uummataaf qabutu sirrii miti ilaalcha uummannis mootummaaf qabutu sirrii miti mootummaa jechaan namoota mindeeffaman ka uummata irraa urjaan guuramee mallaqni mindaan isaanii kafalamu mindaan sun immoo wanni kafalamuuf uummataaf waan gaarii akka dalagan karaa akka baasan mana barumsaa akka ijaaran tajaajila hawaasummaa akka tolchan akka mijeessan malee nama saamuudhaaf gubboo nyaachuudhaaf malaammaltummaadhaan biyya balleessuudhaaf miti mootummaa wanni ijaaramuuf biyya san keessa garuu kanaan faallaadha uummata dararuu uummata buqqisuudha so wanti rakkoo ta'ee nagaa booressee waldhageettii dhoggee ilaalchi aangoo fi mootummaaf biyya san keessa jirutu dogoggora guddaa qaba jechaadha karaa nagaa deemuurra karaa araaraa deemuurra aangoo qabadheeraa kanaafuu warra nan tola naan hin jenne sirna kan koo gaachana sirnaa qabaa isaaniin tiksifadha waan jedhu kan hawaasichis immootu yeroo dheeraadhaaf mootummaadhaan dhiitamee buluu waan barateef sodaadhaan akka waan biyyi keessaa taatetti aangoonis ka mootummaa waan taatetti ilaala waan ta'eef mootummaa ofirraa kaasuun baay'ee hanqina guddaa jira jechaadha that is a problem lammaffaa Oromoo keessatti sabboonummaan Oromoodha sadarkaa silaa nu barbaannurra ammallee hin geenye akka argutti maal jechuu gaafa sabboonummaan hawaasa tokko baay'ee jabaate humna inni hin jaalanneef hin barbaanneen sabni tokko buluu hin danda'u it is impossible ufiin boona waan ta'eef gadaantummaan fudhatu waan ta'eef mirga ofii gadi hin dhiisu waan ta'eef qabeenya ofiin saamsisu waan ta'eef nama aangootti dhufu marayyuu yeroo inni dhiibbaa irratti godhu ufii murteeffachuu barbaada waan ta'eef gaafa sabboonummaan jiraate hawaasni tokko dararaadhaan nama jalatti hin bulu kana jechuun maali sadarkaan sabboonummaa silaa nu barbaannu qorqalbiin hawaasa keenya keessatti baay'een dagaagne hin daraarre jechaadha akkuma fakkeenyaatti paaralal kaasuudhaaf ammuma jechaadha waggaa 8 dabre kana qofa iyyuu otoo laalle Tigraay mootummaa mataa ofii qabdi har'allee
Humnaanis dhaqanii waraanan garuu akka Oromoodhaa namni yeroo barbaade keessa seenee borcuu hin danda'u. Paartii seeraan boordiin filannoodhaa haqe. Paartii mootummaan yeroon isaa dabre nutu mootummaadha jedhee ofii isaatii deebi'ee biyya ofii bulcha. Maaf ta'e kun? Because sabboonummaa achi jirutu jabaadha. Nuti uummanni Tigraay of bulchuu dandeenya isin hin barbaannu yoo barbaaddan nuti wala bayyuu barbaanna jedhanii ititanii ijaaranii dhaabataniira. Namoota hagoo keessaa haga tokko harkisan malee. Imagine otoo Oromoon akkas ta'ee jedhii fudhadhu. Eenyutu Oromoo bulchuu danda'a? Nan. Otoo Oromoon akka uummata Tigraay kanatti jabaa ta'ee mootummaa Oromiyaa eenyutu akka barbaade olii gad oofuu danda'a? Nan. Nam tokko hin danda'u maali? Uummata bal'aadha, qabeenya gahaa qaba, nama barate baay'ee guddaa qaba, naannoo sanitti dhiibbaa guddaa kan uumuu danda'u Oromoo. Tigraay qofa miti, achuma ammas ollaa keenya san Eertiraa fudhachuu dandeetta. Eertiraa miliyoona 3 yookaan 4. Garuu immoo Eertiraa miliyoona 3 4 santu Oromoo miliyoona 60 70 jedhurra dhaadata. Maaliif? Why is this happening? Sadarkaan sabboonummaa Oromoodhaa ititee miliyoona 3 kana sodaachisuu barbaadu kanaa wajjin walgituu hin dandeenye jechaadha. Nama wanta waan jedhaa rokan. Sadarkaan sabboonummaa Oromoodhaa ititee miliyoona 67 wallaa isaatiif wala mataatee olmoos achuma keessattuu jiraatanaa wajjin waliin ginne jechaadha. Kanaaf Oromoo keessatti wanni hojjetamuu qabu decolonizing the mind. Sammuu Oromoo kasirni gabroonfataa nu keessatti habaqaalee ijaaree gadaantummaa hawaasa keenya keessatti babal'ise kana achi keessaa baasuu barbaachisa. Gaafa sabboonummaan Oromoo baay'ee cimaa ta'e wanni akkasii nu sodaachisuu hin dandeettu. Beekii amma uummata eenyuun Eertiraa miliyoona 3 jedhamu kana probably Oromiyaan waggaatti san caalaa oomishti malee achii gadii miti. Uummata nuti mootuyyuu isaanuu sodaanne rakkanna jechaadha. So furmaanni tokko guddaan sadarkaa nam tokkeetti sadarkaa hawaasaatti sabboonummaan ufiin boonuun annama ufiin barbaanneen buluun narra hin jiru jedhee ufitti himuun saba guddaa keessatti barbaachisa. Keessattuu immoo dhaloota haarawaa keessatti barbaachisa. Why? Dhaloota haarawaa keessatti wanni barbaachisuuf hegereen saba tokkoo dhaloota haarawaa irratti hirkata. Kasabaa qofaa miti kan dhalootichaas. Because the new generation is the vehicle, the energy, the engine that can move any kind of change. Ka jijjiirama fidu, ka jijjiirama illee dandeettii itti qabu dhaloota haarawaa. Lammaffaa hegereen illee ka isaati, ka abbootii isaatii miti baay'isee. Dhaloota har'a jiru kanaaf hegereen ka isaati malee abbootiin keessaa deeman. Umriidhaafuu namni du'a, abbootiin du'aa deeman. Dhaloonni haarofni mirga isaa kabachiisuudhaaf, hegeree isaa tolchuudhaaf, ilmaan isaaniitiif illee tolfachuudhaaf sabboonummaan guutamuu qaba jechaadha. Wanni Oromoon hin hayyamin, wanni sabni Oromoodhaaf hin tolle didamuu danda'uu qaba jechaadha. It doesn't matter who the person is. Namichi sana na tahuu danda'a, si tahuu danda'a, nama biraa tahuu danda'a. Mootummaan naannoo Oromiyaas waan Oromoof hin tolle dalagnaan hin taane. Kan naannoo federaalaas hin taane. Abbama fedhe haa ta'u. So kanaaf sabboonummaa Oromoo ol kaasuu qofatu furmaataa jechuudha. Akka amma deemamaa jirutti immoo faallaa kanaa deemamaa jira. Sabboonummaa Oromoo gad xiqqeessuudhaan, laamshessuudhaan, Itoophiyummaa keessatti yoo galchinee as keessatti agartee akka uummanni kun waa'ee Itoophiyaan afaan dhahatu yoo goone akka barbaanne bulchuu dandeenya jedhamee waan yaadamaa jiruu fi akka sabboonummaan Oromoo laafu laashaqu akka hawaasni kun laafu godhamaa jira waan ta'eef dura ka Oromoon falmachuu qabu. Sabboonummaan Oromoo akka hin diigamne akkasiin hin laafne jechuudha. In fact warra Itoophiyaa keessatti dorgomuu barbaaduufu gaariin sabboonummaa Oromoo ol kaasuudha. Warra achi dorgomuu barbaadu anillee walabummaa deeggara. Maaliif gaariidha sabboonummaa Oromoo ol kaasuun? Gaafa sabni Oromoo jabaa ta'e, sabboonaa ta'e, dorgommii Itoophiyaa keessatti deemtu san keessattis deeggarsa hawaasaa guddaa jabaa qabaachuu danda'u jechuudha. Isii wataamseen wannan jedhu agarta. Warruma Itoophiyaa keessatti dorgomuu barbaaduuf as keessatti saba dorgomaa taaneetiin hin bu'aa argachuu barbaadna jedhee warra yaaduufu sabboonummaa Oromoo kan namni biroo to'achuu hin dandeenye irra geessuun isaaniifuu ni tola warra aangoo barbaadu saniifuu. Maaliif yoo Oromoon sabboonaa ta'e hawaasni bal'aan sabboonaa akkasii sun wal dorgommii akkasii san keessatti humna isaanii ta'a. Garuu wallaalummaa waan jirtuuf fafakkaatanii buluu waangoo yeroo gabaabduu qofa waan yaadaniif karaa dogoggoraa irra deemaa jiru. Karaan sirriin, karaan nagaha uumu, karaan Oromoo walii galchu daangaa malee sabboonummaa Oromoo jabeessu, tokkummaan Oromoo akka cimu gochuu, Oromoo ajjeesuu dhiisuu,
haqa Oromoo dararamee bosona keessatti galee eegu bosona keessa akka inni galu balbala banu haasahuudhaaf balbala banu yoo ta'e malee ani humna qabaa si ajjeesaa si buruqsaa mirgiree murteeffannaa wani jedhu hin jiru inni jedhu sun nagaa fiduu hin danda'u karakkoo ta'e isa kana jechaadha. Akka fakkeenyaatti gaafa Lammaadhaa fi Abiyyi biyya kana dhufan gaafa akkuma aangoo qabataniin jechaadha. Akka jarri kun nagaa hin barbaanne si akeekuu barbaadeeti. Jaarmoonni adda addaa osaallee dabalatee recommendation waan hegiree Oromootiif tolu barruudhaan kan itti kennametti ture. Ani mataan kiyya kan itti kennee jira jechaadha. Yeroo san jaarmaa OGF yookaan Oromiyaa Global Forum kan jedhu hoogganaa ture anuu kan itti kennee qaba. So akka agartee tokkummaan Oromoo ittisu akka gama tokkotti Oromoon luucca'u isa dabre dhiiftanii gama Oromootti deebi'uun barbaachisaadha kan jedhuun waan adda addaa poolisii imaammata isaan hordofuu mala jennee yaadne jechaadha. But they neglected all of that. Isa qofa miti gaafa jaarmoonni siyaasaa biyyatti deebi'anii gaaddisa Oromoo tokko uumnaa sagalee tokko waliin falminaa uummanni Oromoo bilookii tokkotti haa deebi'ee falmii kana gaggeessu jedhan kan dide kan diige eenyuun warra aangoo irra jiru kan. Gaafii waggaa 30-40 dura gaafataa turtan hundumaa ofirraa dhiisaa hin ta'uu waan hin jedhe fudhadhaa kan jedhe warra amma aangoo irra jiru kan. Tokkummaa Oromoo barbaadanii olaantummaa nam tokkee barbaadu olaantummaa gurmuu xiqqoo barbaadu jechaadha. Rakkoo ka tahe bakkeen achirra jira piraaktikaalii kan dide kan tokkummaa Oromoo dide gaafii Oromoo akka waggaa 30-40 dhiisaa jecha sirna Minilik duuba deebi'anii dullacha faarsuun nagaa fiduu hin danda'u jechaadha. Argite? Namicha si ajjeese namicha si fixe isa faarsaa gaafii sabaa mootuyyuu hin kaasinaa jechuun akkamiin nagaa buusaree rakkoo ka ta'e kana. Kanaaf warri achi keessa jiran warri mootummaa kana deeggaranis tahee warri meebii hegereedhaaf rakkoon Oromoo jidduutti otoo furamee gaariidha jedhanii yaadan really bakka jiran sanii dhiibbaa godhuun akka malee barbaachisaadha. Warri biroo dhagahuu didaniiran yaadni adda addaatti dhiyaatee dubbatameera dhagahuudhaaf fedhiin qabanii nuti abbaa aangoo taaneerraa kanaafuu akka barbaanne gochaa jirra jedhu. So warri jeneraalota maqaa Oromootiin jeneraala tahanii achi jiran warri aangawoota siyaasaa tahan gama gadhaatiin ka jiran milishaan poolisni Oromoo yoo xiqqaate Oromoo ajjeesuu dhaabuu irratti mataa ofiitti yaaduu qaban yoo xiqqaate akka nam tokkeetti ajjeechaa Oromoo buqqaatii Oromoo keessatti hirmaachuu yoo dhiisan waan guddaa godhan jechuudha. Waan guddaadhaan gamalee guddaa. So warri immoo aangoo siyaasaa harkaa qaban akkuma amma Oromoo gowwoomsuudhaafis jedhan haa ta'e maaliif warri kaabaa dhufeetiin aangoo irraa nu kaasuu barbaada mootummaan kun mootummaa Oromoo ta'ee akkuma dhaadhessanii afaan hin dubbatan afaan osoo hin tahin really Oromoodhaaf rakkoon Oromoodhaa akka hin hammaanne hin barbaadan taanaani akka afaaniin jedhan simbira ta'e practical waan ta'e waan dhugaadhaan qabatamaa ta'e tokkoffaa hidhamtoota Oromoodhaa manadhaati yaasu manadhaa keessatti kana ajjeesan kana dhiisu uummata buqqaasan dhiisu daangaaleen Oromiyaa kan amma duratti lakkoofnu kunniin kanamuu bakkuma barbaadan qaqqabsee seenee saamu kun akka dhaabbatu gochuu dhiisu jecha wattaaddara isaanii uummata keessaa yaasanii kaampitti galchuu because wattaaddarri nama saamaa ajjeesaa jira jecha milishaa isaanii hawaasa keessa bobbaasanii uummata kumaatamaan buqqisu kana galchuu uummata keessaa nageenyi akka dhufu siviil laayifiin akka deemu jecha yoo isaan mallattoolee akkasii kana agarsiisaa deeman sabaa wajjiinis nagaa argataa deemu humna isaa wajjiinis falmuus nagaa argataa deemu. Yoo isaan kana caalatti hammeessaa deeman hoo humni isaan falmaa jiru kun haqaaf akka falmu uummannis waan beekuuf jara dhiisee deemee akkuma gaafa TPLF karaa nagaatiinis karaa humnaatiinis Oromoon jara kan ofirraa kaasuu isaa waan naaf. A wise mind silaa namni qalbii qabu kan dabre irraa barata. Jarri kun TPLF wajjin aangoo irratti hirmaatanii turaniiru abbootii isaanii irraa ariinee ilmaan isaanii haftee keenya jechaadhaaf uummanni Oromoo hambiseen keenya jechaadhaaf jarri kun ammoo keenya jechuu wallaalanii waanuma isiin leenjiftan itti fufaa jiru kuni kabaasuu miti akkuma jaraa gaaf tokko uummanni Oromoo ari'uu waan hin hafne kanaaf hammeenya dalaguu irraa dhaabbadha yoo isaan hammeenya dalagin namni isaan falmu sagalee iyyuu qabaatu beek because uummanni dhaga'u jechaadha hoosan kan nama isaan falmuuf akka sagaleen uummataa dhageetti argatu kan taasisaa jiru maan isaan uummata irratti gidiraa dalagaara. Otoo isaan gidiraan dalagne sabni guutuun okay mootummaan ammaa kun nuu tahee jira kanaafuu isin warri agartee mootummaa kana falmitan kun sirrii miti jedha yoo san immoo akka amma galgalaa ganama woboo 7-2 balleessina jedhan waggaa 8 irraan turu jechaadha. Isi babal'ataas jajjabaataas hin deemu jechaadha. Kanaaf babalbala bane
cunqursaa uummata irratti gaggeeffamu nagayni akka boora'u ka taasise isaanii karaa nagaa kan didee dhugaa diduu mirga uummataa kabajuu diduudha. If the right of the people is respected, yoo mirga uummataa kabajame namni gaafiyyuu kaasuu hin danda'u, isaanis fudhatamni isaanis ni guddata. Akka fudhatama dhabaniif wal falmiin baay'atu kan godhe isaanii jechuu barbaade nagaa buusuudhaaf balbala banuu danda'u. They have all the capabilities jechuun like the instruments meeshaalee silaa nagaa buusuudhaaf barbaachisan hundumtu harka isaanii jira. Garuu waan hin barbaanneef nagaa booressanii isaan shakkii qaban. Sabboonummaan Oromoodha yoo ka dhufeen wajji dorgomu ta'e nu mooyaa. Sodaan isaanii guddaan kana. Because uummanni Oromoo seenaa isaa beeka, mirga isaa beeka, haqa isaa beeka. Yoo namoonni agartee waan uummanni Oromoo beekuuf jaalatu numadditti nu dorgoman ta'e ni injifatamnaa. Yoo injifatan immoo aangoo dhabnaa. Yoo aangoo dhabne immoo tuyyuu akka TPLF taana kan jedhu sodaa akkasii waan qabaniif jaarmoonni Oromoo kan isaan bira jiran akka aangootti hin hirmaanne godhan jecha abaawoon akka hin hirmaanne godhan kafaawoon akka hin hirmaanne godhan. Kun immoo dhiibee nama hundumaa irraa fageessa. Hawaasa bal'aa irraa fageessa. Karaan kun karaa sirrii miti irraa deebi'aa jechuu barbaada fayyaa ta'e ulfaadha. Hayyee fayyaa ta'a. Sa'aatii dheeraa fudhanne qophii keenya har'aa utuu asumatti xumurre gaarii natti fakkaata. Sa'aatii baay'ee turreerra. Yaadota baay'ees immoo kaasneerra. Yaadota kanarraas namni hubannaa gaarii ni argata jedhee yaada. Namni biraanis yaada kanarraa faallaa qabu waltajjii kanarratti dhufee yaada isaa ibsachuu ni danda'a. Yoo barbaachisaa ta'e waltajjii falmiillee qopheessine asirratti namni yaadaan wal falmuu ni danda'a. Gamanumaan namni yaada qabu asirratti dhiyeeffachuu fi balballi keenya banaadha jechuun barbaada. Ani gaaffii koo kan inni har'aaf qopheeffadhe kanuma haga ammaa waliin turtii taasifne kanadha Injiinar Jamaal. Baay'ee galatoomii ulfaadhu hojii hojjetaa jirtaniifillee akka malee isin galatoomfadhaa jabaadha isin jechuu barbaada. Lafa baay'ee nama hin mijanne keessatti sagaleen Oromoo hundumtuu akka dhagahamu gochuu tattaafachuu keessanii fi galata guddaa qabdu. Hoppufuuli warri agartee maqaa Oromootiin nuuf dhaadessu kunillee hamtuu isinitti yaadu hamtuu isinirra geessu jedhee isin abdadha. Waaqnillee isin haa tiksu sabni keenyallee isin haa tiksu jabaadhaa fayyaa ta'aa ulfaadhaa. Oromoon tokkummaa isaa jabeessee sabboonummaa isaa jabeessee fuulduratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Sabboonummaan Oromoo jabaachuun immoo nama hundaaf tola nama Oromoo ta'e hundaaf tola kan jedhu san jala sararuu barbaada fayyaa ta'e ulfaadha. Hayyee fayyaa ta'a galatooma nagaan tura. Fayyaa ta'e nagaan. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophiin keenya har'aa kan Injiinar Jamaal Ganamoo waliin taasifne kan haga ammaati. Akkuma jalqabas kaasne namni yaadota ka'an kanarratti yaada dabalataa yookiin immoo yaada kanarraa adda ta'ee qabu waltajjii kanarratti dhufee yaada isaa ibsachuu ni danda'a. Yoo barbaachisaa ta'e yoo fedhiin jiraate waltajjii falmiis uumnee waliin marii gaggeessuu ni dandeenya. Qophiin keenya kan har'aa hagasuma nagaatti.